gurguraa fi noolee maaltu obboleeyyan isaan godhe? Gurguraa fi noolee wanni isaan obbolummaa jidduu fide. Wanni isaan obbolummaa jidduu fide. Alaa kanaatu ka'ee noolee sana cinqe. Yeroo hedduudha. Irra hedduudha. Noolee sana dhooytee achi akkana as dhooyte. Jaarsoon mirgaahi kana as dhooyte ammaas. Fe'asaa fidanii fi biyyarraa fudhatanii alaa tuni faanta namaa tana lafa barbaaddeeti faantarra kanama horii barbaaddatu faantarra deemtee abbaa faantaatu dhaytee ajjeefti jedha. Dur jechuudha. Dur bakka jirtan dachii rabbii isaa irraa dhaban. Achi madarsaa guddaa adaree sana jira. Madarsaa sanatti darsaa lama qaraati takka tokko hanooleeti tokko ogaadeen. Ogaadeen kanaa jeeni aboo orma keessan kan ormi kun cinqe. Orma keenya tokko jira. Kanamtichi tokkichi nama 30 buisu. Odoo orma keenya san iyyatanii jeen. Kanoolee kun noolee dhufee itti hime nooleen kasaanii kana qabateeti adaree dhaqe. Abdullaahi Maxaaddaar jenna. Kun dhiblee kajaaniin sun amma isa kun dhib jechuu. Kun dhib rakkoo kuma hiike jechuu. Rakkoon inni hiikees kan amma ala gartee kanatti gurguraa fi noolee qabde tana. Sigaltee. Isa kana amaara dhayee amma giraanii wajjiniin dhayee adaree gaddeebi erkatan. Nama 300 fudhateeti dhufe. 50 laga kana kaayee 50 laga san kaayee 50 laga kana kaayee ala asii dhayee mul'atan gahe. Jaara mul'ataatiin. Jaarsoo asii dhayeeti gooroo waleetiin mixe qaarse. Amma biyyatee nagaa si godhe anniin galaa jeen narraan galtuu obboleessaan si godhaa jeen. Si galtee. Eega obboleessana gootu obboleessaan si keessa barbaaddadhaa baallama naa qabi jeen. Baallama ni qabeef. Tumtuu dhaqeen manxaraasha qaree hafiifa godhee dhufe. Nooleen kun sadii beeytee muchumaa fi haleelee fi oromoo. Sadeen kanaami kamuchaa kana harka fuudhe manxaraasha kan asirra dhaabala. Manxaraasha akkasii qareesan asirra dhaaba. Miilara achirra. Maal jechuu isaas ana obsuun keessa laalaa. Sigaltee. Kamuchaa kun xiqquma obseeti jalaa butate. Haleeleeti dabre. Kunis jabu obsee jalaa butate. Ka Oromoo kana dabre. Oromoo kana gaafa san mataan isaanii nyaanoolee kajaani. Kuni odoo obsu manxaraashin jalaan quuqate. Ammarraa butee kunoo obboleessa kadhee jeensi taisa. Akkasi obboleessa ta'anii. Noolee keessaas Oromoo hojii obboleeyyanii jechuudha. Noolee jifaafuu ta'e qaama. Obboleessa si keessa hirkadhee jeeni haa. Waggaa tokkotti obboleessa ta'e cufattu noolumaami. Noolumee takkuma isaan. Cufaafuu obboleessumaa jechuudha. Amma akka lolli kanaa kun hin deebine. Sigaltee lolli badaan akkanaa kun akkan deebine. Walgahii lammada haa goonuu jeen. Walgahii lammadaa godhan ammas. Ta'a daliis dhufu, ta'a isaas dhufu, ta'a ituun dhufu, ta'a ala dhufu. Tanoo nooleen keessaa jira mataanuu isaa. Ta'a jaarsoonis dhufu. Walgahii guddoo akkasii godhan. Taa'anii qalatanii nyaachuu jiran amma biyyoo lubaa jedhanii bakka lubatti qalan. Arti ta'aniitti qalatanii nyaachuu jiran. Intalti daakuu gafuratte dukkoo jette. Adalmajiisi qaba. Isa waaruufi qaba. Ituun carcari qaba. Ala mul'atoo qaba. Jaarsoo waaleedoo qaba.
Nooleen diidargaa yaati qaba. Gurguraan dubbe qabaa ka dubbatee dubbii qabaa jette. Achirra kooban. Akkasii biyya addaan fudhatan. Dubbee tun eessa? Dubbe asii qabii kana ofeessan gadi. Lafa tanaa kaasee jechuudha. Lafa tanaa kaasee. Amma bikka amma jirru qaalchaanarraa kaasee illaa dirree dhawaatii fi kan hunda jechuudha. Gurguraan nooleetu barcuma godhatee ilma barcumaatii ja'an tanoo maal irraa jette? Ilma barcumaatii miti. Kuni waan booda tanaati laal. Waan booda tanaati wanni ma isaan akkana jedhamtuun. Ilmaan gurguraa ilmaan nooleetii ilmaan barcumaatii warra jiru dhaamsamaan laamtaaf. Wanni niin dhaamuuf eessaa fuutee atin bakka tamii fuutee eenyu si himee ilmaan gurguraa eenyu kan dhalee kan barcuma irra isa teessise eenyuutiin jaaru. Qaceelloo dhageeffadhaa. Mee eenyuuti abbaa san hin gaafa akkami taariika kamitti hin jiruu si galtee. Inni bakka isaan itti obbolummaa uummatan. Obbolummaan duraa tani amata hanga isa wajji taa'an. Talammada warra Abdullahi Mahadar san kan kun dhiblee jedhaniin san. Kun jechuun afaan Soomaalii kuma jechuuni. Dhib jechuun rakkoo jechuuni. Rakkoo kuma hiikee jedhanii. Rakkoo isaanirraa hiikisanii fi kun dhiblee jedhaniin Abdullahi Mahadar saniin. Inni maal? Kanii rakkoo san isaan baase Oromoo kan isan qubanne hunoo. Onni isaa